أنا لا وين جلابا فدي بالبلة قيادة فدي ميجيون سبقالا سخران لا أبو أبو أس نجس كان كمني بس عدو سخران لا إذا وين عدو سخران Cooma dhagaa cooma godhi waliin nu dhawaa jira haadhoyfannu garaa hin garsiisu garaa hin garsiisin garaa hin garsiisu garaa hin garsiisin garaa lammitoo hadaraa. أدمو هذا الجروتي إنه ماتوا أرتي تنخيسا بوداف واحد دو قداتين تري خيسا بوداف أرتي برهرارا خيسا أمباني رمضان خين هاتاتو وانت خيسا بوداف دلس سموتة مالي مدنوتان يجون أكنو يبسطو فيديتي هازنيز وان بيقو كابوفي مالي سبب نساء Akka carraatti Direedawaa keessatti baandii barkumee keessaan hojjechuu ture. Tabulchiinsaa akka Oromootti jechuudha. Qooda qaba. San keessaa akka Oromootti qooda fudhadheetiin achi keessa hirmaachaa ture. Garuu waaniin dalagu hundaahu achi ala baasuu hin danda'u. Fakkeenyaaf hoggaa waa daleedu waa harkachuu qabda dhugaadha. Garuu waa harkachuu mannaa ala waan itti baaftu fakkeenyaaf wallee hoggaa baasuu deemtu waan istiidiyoo jira. Waa hedduu jira. Kilippii hojjechuudhaaf baasii adda jira. Kana godhuudhaaf immoo nuti harki keenya hin danda'u. Humni teenyaas hin danda'u. Yeroo dheeraa gaggaafachaatiin ture haala kamiiniin wanni godhuu ture. Akka bulchiinsaatillee yeroo hedduu gaggaafachaatiin ture. Garuu nu haamilee fi kana qabnu kana daleessisuu mannaa warra biyya biraarraa dhufe daleessisuu saniitiitu waan isaan godhan saniitiitu haamilee kiyya cabse. Fakkeenyaaf ani dalaguun hin danda'a. Ana kana silaa deeggaranii waa godhuu danda'an kana ana asin na dhiisanii bikka biraarraa fidaniiti hojjechiisu turan. Kanaaf ani hoo maali waan jiruutu na keessa dhageemeetiin haamileetu xiqqishoo tuqame sanirraan dhiisuudhaaf bakka yoo namni nan deeggarre waan naan qabu kanaas yoo achi baasuu hin dandeenye harka qabadheetti maaliif hin ta'a yoo ofirraa dhiise waan jiruun jala sararee jechuudha. Mee amma naafeeti gaastoorii naasawaa jirra. Diraamaa hedduudha kan dalaydee diraamaa sakraanaa san mee akka nama sakraana taane haa waliin hojjennu mee. Yaaboo gurbaan kun isaa dhiiroo kan malallabu kun eegaa isa haa loqodaat deemu jiraame kun jecha awoo kuwaa mashaqqaanu godhee maalu badhiiroo ilmoon akkanaa yoomuu guddata dhiiroo gurbaan kun yoomuu wayyaa dhiiroo. warra kana lal umaan fidanaya bo mee gattaa yaa boleesoo gattaa hime sakkamuma sirraa taana nuti haati maa'uma kana firraan dhiifneeti barjuma namaa firraan dhiifneeti ana na vitamin amreedu hai namni guutuun rafee jira saatana maaliif nama nuti teenyee seena adi na beedu lal ani bar lal warra hunda rafiseetiin ani rafaa barren beedu warra kam ganda hunda rafiseetiin rufasinin jenneesa يا ربي يا ربي أتي سيفين دلو يوم مرة أقول تديرو أنا لقى بدامي نجي يوم سن بونغ ما هو نافين نافين تاني مال سكوت مجي يوم سن إسينو أسيخنا ناتات يتسيو جنجرتي مي إسينو أتو نما ماتو مي تيسينو موسيقى بل تسيو جنجرتي أكاسيسا مال كبد إسين تو غرو مالك كبدو في مالك كبدو برباد أجائب مؤرة أبو لكن بريد نغرو إبادة نكبد أعوذ بالله نجس خياسي لا الكنوان الناسو فرشودو يدي بر تنافين فينانس أكامتي دالان فرشودو يدي أنا جاردي داد هي
akkamitti dhalaan farshoo dhuytii anaaf jaartii taate. Dhugaammoo ati sheekha ati alimaami. Ani nama noo baase bar. Aho ati waa kan sojjinaa sooni miti. Ati rabbummaan rabbi si haa gargaaru. Ana ati obboleessa kiyyaa miti arraboota naa beeti maqaa abbaa tokkootiin numa yaamamne. Ani laal wayin jalaa baafadhee bilbila kiyya cufadhe. Mijiyoon si gala sakaraan laal. Abo us abo us najisa kan qabne. Aduu sakaraan laal. Isi wajjin aduu sakaraan. Tole daawwattoota keenya daawwattoota Tiriwud kamturraa taatee dalagee anaa fi Ramadaan an inumaatu taatee keessa jiraame sakaraan dhugaa san teekka waan na dhufeen na fakkaate addaan sakaraanaa tana dhugumaanu Ramadaan diraamaa irratti taatee ta'ee sakaraanummaan ni hojjetaa kan jiru dalan diran naawu amansiisee jechuudha. By the way Ramadaan keenyaanis waan hin beeku jira. Akka waajjiratti akka biiroodhatti artii garagaraa afaan hundaatiinu guddisuudhaaf biiroon banamtee jirti. Carraa kanatti fayyadamuudhaan akka afaan Oromootti artiin tun akka guddattu. Bar namnichi jira namootuma hedduudhaa jira namoota keenyarraa qabii asirraa hojii gargaara argachuu dandeenya. Afaan kana guddisuun dirqama isaanii wanti ta'aniif kursiirra afaanotiin akka guddataniin afaanotii kana keessaa tokko afaan Oromoodhaati. Kanarraa hundaa'u deeggarsan harka hinaan jechaa jirta. Dhugaa dubbachuudhaaf warri taayitaa adda addaarra jiran hundaa'uu dubbiseetiin ture. Garuu nam takko akkana siif goonallee ja'anii abdii namaa kennuun ni jiraami. Abdii sanillee namni naa kanneen jiru. Tanaaf yoon isaan taayitaa sanirrallee ta'anii ana deeggaruu hin dandeenye kophaa kiyya aadaa bal'aa kana aadaa guddaa kana afaan Oromoo afaan guddaa kana kophaa kiyya waa godhuu hin danda'u jeetiin akkasitti hamileen kiyyatu kame jechuudha. By the way daawwattoota keenya wanti waan beekame ogeessi kanaa kun odoo jiru gaa itti fayyadamuu dhaba ijoollee sirbitu taafaan biraatii isaa taatu iddoo garaagaraatii fiduudhaan ispoonsarri maallaqaa gama bulchiinsaatiinis gama kominikeeshinaatiinis gama waajjira majannoo kanaanis maalleen hanqamta akka bahu waa waliin beeknu immoo osoo kanuma ifii guddifatanii irra wayya kan jettu anillee hanqam beekuun asumaan ergaa dabarsaa ka ifii guddifachuutu irra jira namni if jala gadi ilaalin kanarratti waan hin ida'uun qaba waan hin siyaadachiiseen qaba guyyaa maayyii bakka walleen dhiisuu qaba jee jala sararee jira. Guyyaan kuni guyyaa Idaa Arafaati. Bulchiinsaatu sponsora godhe. OBN yaamanii jechuun OBN warra Dirree Dhawaa keessa jiran dargaggeeyyii Dirree Dhawaa keessa jiran nuuf wanni godhaati nu qopheessaatii nu eegaa jaanii turan. Tanaaf OBNis dhufaniiti Ramadaan wajjin dalaguu feenaa jaaniiti na yaammatan. Wallistoota biraa dhufanii turan wallistoonni biraatis dhufanii turan isaaniif warra achirraa dhufeef diidam kafalaniiti bulchiinsi jechuu kuni keenya homaa rakkinni hin jiru isin deemaa jaanii akkasitti isaan gaggeessan jechuu isaan gaa dhuunfaadhaaf diidam kafalaniiti anammoo diidam kafalaniiti anammoo qarshii 250 bakkaasif gaa deemee karaa manaan jaan jechuu eega guyyaa sanii anis hamileen kiyya cabee jechuu mudannoo addaati tun takeessaasi of doonteen takeessaasi fi siftu sila baay'ee mudannoon akkanaa ijoollee bulchiinsa kana keessatti artii hedduu beekumtii hedduu qabdu irra jechaa ijoollee bakka isaan hinaafuu miti baay'ee biyaansi yoo taatellee isaan san wajjin yoo walqixa godhaniif takkaa isoo jalatti ol hiisan maali kan jiru akka roorroodhatti kan mul'atu hundumaafuu immoo amma hoo maalirra jirta Ramadaan? Egaa akkaan sinjeessanitti artiin yeroodhaaf hamilee naa cabu malee si keessa gonkumaa humboo uumama jee waan hin yaaduuf. Tanaaf akka hariyaatti jijjiiramni kunis dhufnaan
jijjiirama kanaa wajjin anis jijjiiramuun qaba jee maaliif waa hedduu agarre kaa waan dabre hunda agarree jirraami jijjiirama kanaa wajjin nutis jijjiiramuu qabaa jee anis akka haaraatti haamilee horadhee sharmaarkiin hugguyyuu hangaan isa dhiyeessu takkatti bilbila isaan kaasu yoo wanni jeellee isaniin dhiyeessa maaliif waanuma aartii akkaate akkana silaate akkana gootee bar hugguyyuu naan jaa ani immoo if keessaa waan saniin qaba waan inni reefuun tana sin jeessan tanaaf san wal simachiisuudhaaf jijjiirama kanaatiitu wanni naaf ta'e karaa naa bane jijjiirama booda gaa waan hin qabus hawaasa kiyyaaf waan hin beeku hanqa humnatiyyaa gumaachuudhaaf qophiidhaa jechuudha. Silaa'uu fiidee aartuma keessa jechuudha kan itti gamanatti as deebite kun gamana deebi'uudhaaf hawaasnis ka gammadaate abdii guddaadhaan qaba haa taatu maalonni as deebiteen kun namni gaa takka dhiyeessee kutee harka duwwaasitti as hin deebi'u mee wanti irratti qophooytee if jijjiirtee aartii ittiin deebitu kun mee hawaasni xiqqollee maal haa dhaga'u? Wallee hedduu qaba hedduu san keessaa garuu anaaf akka haamilee tahee kana kakaaseen qaba mata dureen isaa hattuun firan qabdu jaa waa hunda fixeetiin jira bulchiinsaafillee propoozaala galcheetiin jira garuu ammaas akka haaraatti deebi'ee jechuu jijjiiramnee jee akka haaraatti propoozaala waa hunda qopheessee ila ammallee waan san deebii hin arganne ammallee hin dhufne gama saniin ammallee hin dhufne hattuun firan qabdu jaa asa jedhuun achi jedhu muka naman horsiifne akkasii saba koo qabsooda jalqabne heeraan dhugoomfannaa qilleessi kan seenne mee sagaleedhaan takkanaa yaalii goota asa jedhuun achi jedhuun muka naman horsiifne akkasii saba koo qabsooda jalqabne heeraan dhugoomfannaa qilleessi kan seenne heeraan dhugoomfannaa qilleessi kan seenne dhagee lamii wanni beeku qabdu aadawin yoomillee toltu nama yaadu afaanin si qoflaa garaan si gammadu akkana balleessaa hiree namaa hedduu sif dhaame saba koo hattuun firan qabdu cooma dhagaa cooma godhe waliin nu dhawaa jira haadhoyfannu garaa hin garsiisu garaa hin garsiisin garaa lammitoo hadaraa dhaamsa guddaa qaba walleen kuni tanaafin akkas jee baay'ee bareedaadha. Tole gaa inni biraa saniin siin jechuu fedhee gamana deebitee jirtaa waan bareedaadha. Baay'ee waan nama gammachiisaati. Anilleen kan baay'ee irraa gammade jechuudha. Amma gaa silaa haalli addunyaa irra jirtu haalli yeroodha. Dhukkuba kooronaadhaati. Kaan dawaa barbaada lolaa, kaan gamanaan lolaa, kaan gamas ja'a. Artistoonni immoo خلنا ربين كنيف سجلي إسانيتين حواسني كم ميدمني وهدو دي تشاتي خنجران أرتستوني أكا قوتو بيتس كلال خنا خيسا أفان كودا تقون خنصر بلين جواب تشخور حالة دنسادان خدرة خاسيسا ماستوى كان غرغرا خنين هندنو بفا كليب بيداتينيس خنات ديما بفا خناني خنين أوجت لاجراني أسرت أتيوني أتيجرا dhugaadha hoggaa waa dalee dubeete leencoos kaniin galateeffachuu barbaadu waa takkaa jira akka waliigalaatti Itoophiyaa keessatti dura dursoo dhukkuba kana akka namuu beekuuf afaan Oromootiin jecha afaan Oromootiin babbareedaadhaan hawaasa barsiisuun waan guddaadha beete. Tanaaf gamanumaan isaas dinqifachuun barbaada. Anis isaan jalaa ka'ee waan isaan ja'aniin irraa ka'ee jechuu
anis waaniin qopheeffadhee jira. Isaan harka dhiqadhaa fi akkana jaanii barsiisanii mee hawaasa nuti immoo waan isaan ergaa dabarsan san ani immoo maaliin godhe waan ergaa isaan dabarsan san akka namuun daganneen dhaamsa itti hima jechuun hin dandeenya. If eeynaa yaa hawaasa keenya dhukkuba koronarra if eeynaa yoo if dagachuu baanne abshir jalani baana qajeelcha dhugaadhaan nuuf dabru fudhachuu gorsa ogeeyyotaarra fayyaarra hojjechuu abbootiin amantii dammeessa hawaasaa dhukkubni koronaa jireenya balleessee lubbuu nama ajjeesa if eeggannoo cimsuun halkanii fi guyyaa baay'ee barbaachisa. Akkas jenneeti waan leencoon faan ja'an yaadachiisuu qabna beete walii yaadachiisuu qabna harka dhiqannaa faa waa hunda namoonni beeka garuu walii yaadachiisuu. Baay'ee baay'ee waan bareedaadha. Kunis bifa kanaanis akkanatti gama artiidhaa waggaa deebitee artistii tokko jechuun karoora yeroo dheeraatii fi kan yeroo gabaabaatti hojjetu taatee amma dhufte keessaas bifa kanaan jechuudha. Maayyii irratti egaa sagantaa teenya gama xumuruudhaatti achi yaate kan jirru sirbii gaa silaahuu addunyaadhaan wal si barsiisee sameenatti hin booniin jaalalaa kan jiru sanii sammee guutuu akka sagaleedhaan akkasumas sirboota haaraa amma albama haaraa jechuudha amma gadhiisuudhaa deemtu kan itti karoorfatte kanarraayis tokko nuuji. Sameenatti hin booniin jaalalaa hirriibaa hunda beenalaa sidaabuun qaabuu gammachuu lubbuun sidaabuun hayyamtuu sidaabuun qaabuu gammachuu lubbuun sidaabuun hayyamtuu aatiin na biqineewu jaalaltitee hamtuu aanna jabeessiteewu barwaanatti hin goomtuu hanga yoomiin obse qofaatoo jiradhaa. Arramoo dadhabee sittiin ol baafadhaa. Baay'ee bareedaadha. Marootuu yaa magaallee durbaa shaggiituu martuu yuuba lalliiftuu adada sabboontuu na sirbi naannoo nama jirtu shaggiituu garangala martuu looxootii yaashiitaa way jaalalateeti maana miitaa. ويجاللتيتي مناميتا طلع واللسان رمضان عمر وان بلا رخون ولين جيسا جرو وان بريدا دا ما يرتي سكنتاتي ندونغو لبين مي وانتنا حفيجتو جراتي نمون نغلتي فتشو بربادوس ميلنو مانيو جراتي جراخانتي افيدمتي غلتي فتشون جنديسا وان هفتي جتو ربوسون جنديسا ملي لغادا وانين خرور فدي دوجرا غرو waaniin an dalagu ramadaan qofa bira naafu hawaasa bal'aa bira gaha tanaaf namuu kana hubatee amma fakkeenyaaf ani akkaan reefuun tana jeetti proposala hunda dalagee bulchiinsatti dhiyeesseetiin jira ilaa ammaa deebiin harkanne waaniin dalaguu dandeeyu achi ala baasuu hin dandeenye. Tanaaf waaniin yoo deeggarsa harkadhe jechuu waa hedduu dalaguu hin danda'a waan jiru yaada. Namni laakiin hoggaa deeggaru ramadaaniin deeggaree osoo hin jenne ramadaan deeggaruu osoo hin taane afaanii fi aadaa Oromoon akka dagaagu akka guddatu godhaa jee yaaduu qaba malee ramadaaniin deeggaree jee yaaduu hin qabu hoggaa na deeggarus jechuu. Ani dandeettii qabuuniin maallaqa deeggarsa harkadheeniin hawaasa achitti baasa jechuudha. Tanaaf yooniin deeggarsa harkadhee waa hedduun harkaa qaba. Hawaasaan bira geeyuu ni danda'e jeetiin yaada. Gama birootiin ammoo osoo waa takka harkaan qabaanne
isaan bira deemee waan inaan fedhu yaadaan aan isaanitti hime walaloo barreessuudhaan yedalaas na sirreessuudhaan ammee xiqqaafaa taajuu shurrubbee hamdii kanneen faa kaniin irraanfadhees gamanumaanis sharmaarkeenis hoggaan mufadhee aartiirraa baheessanis bahuudhaaf tattaafachuu yaadisanis aartiitti na deebisee akkaan hawaasaaf hojjechuu danda'u kana godhees sharmaarkeedha. Sharmaarkees galateeffachuun barbaada. Ammas kilipii lammaffaa irratti kophaa isaa kilipiidhaaf ijoolleedhaaf wanni godhee jechuu Khalid Jaanini isaas galateeffachuun barbaada. Huccuu aadaa shushuboo fi kana isaatu naa bitee akka kilipiin kun dalagamu tiraanspoortii asii ilaa addeelleedha kontiraataa naaf qabee jechuu laaqana hunda naaf nyaachisee ani waa takka hin qabu laaqana hunda naaf nyaachisee akkasitti kilipiin haala bareedaadhaan akka dhumu kanaaf godhe Khalidis galateeffachuun barbaada. Akkasumattis gaa hawaasa bal'aa eessa dhabamee mee mucaan kun eessa jira wallisaan kun eessa kutejee miidiyaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin na gaafate alla maganniin jira jii galateeffadhu. Egaa akka atis naan jette sanitti Ramadaan isa badee maal tahee maaliif ni mufate moo maali waan jaa'u kana hunda kaasanii warra na gaafatan hundaa'u galateeffachuun barbaada. Hawaasa bal'aa hawaasa Oromoo hundaa'u galateeffachuun barbaada. Isinis galatoomaan isin jechuu barbaada. Tole daawwattootaa fi hordoftoota Dirreewood akkuma isiniin jetti gaa wallisaa Ramadaan Umar qabanneeti kana gammaan tanaa isinii waliin turreeti. Ramadaan bu'aa bahii hedduu keessa bahee deebi'ee san hundarraa'u amma gama aartiidhaa deebuudhaan wallee haaraan akka nu dhufu nu ibseeti kan jiruuti nuti sagantaa teenya tan walitti qaqqadaaddannee asirratti kan walii galchinu namaddii namootan baay'eedhaatu jira. Kan irraa isinii dabarsaa jirru Fireew Istiidiyoodha. Kan ittiin dabraa jiru immoo Dirreewood. Sharmaarkee Adam daariktara nu godhuudhaan nu cinatti argameeti kan jiru. Akkanumattuu kaameeraa keenya Sool Istiidiyoo Saaladdiin waliin bakka takka ta'uudhaan Nagaash Tsaggaa'eedhaati. Dirreewood sabskiraayib godhaa, sheer, laayik godhaan isiniin jaati nagaattiin isiniin jaa. Yama dhaggeeffadhu hawaadhume na jala siyama yama dhaggeeffadhu hawaadhume na jala obsan qabdu malan qabdu